Leelan deeme garee warra shahaadaa tiktooka na beektu saniin dhaggeeffattee deemtee shahaadaa qabachaa as deemtee immoo warra saarti ijoollee akkanaa kana bar abbootiin amantaa ka ortodoksii taate ka peenteellee taate ijoollee kana gurfadhaa dhugaa waaqayyo ijoolleen maraatteera ijoolleen akkanaa maquu dadhabdee nyaatamaarti dhugaa rabbi kana abbootiin amantii keenya anduga yeroo tokko na aarfayyo abbootiin amantaa keenya hojiin ishee maal ilaali ijoollee musliimaa waan godhaartu wallaalalleen taate beekalleen taate ganamaa galgala nuuratti hojjetaa xiqqaa guddaan isin jedhe ciisaa bulaan jiru maal gootare abbootiin amantaa keenyas callisaarti ijoolleen keenya wallaalallee waa'ee amantii ishee hin beektu deemtee akka laataarti borummoo ittiin deemtee ijoollee har'a asii deemtee amantaa san galte ijoollee masai nu cabsuu deeman ijoollee masai nu arrabsiisan ilaali fakkeenyaaf intalattii nu maqaan Sumayyaadhaan san ganama galgala jibbiinsa isheen sun kalee maa turte ortodoksii turte harroo maal gooti ganama galgala waa'ee jibbiinsa amantii ortodoksii barsiifti agartee ijoollee makeenan deemsan ittiin nu cabsaaran kenni balfachuu qabna kiristaana fi beettee ofirraa balleessuu qabna oromiyaa biyya musliimaa godhuu qabna jetti ijoolleen keenya osoo kana gurra ishee hin dhageettu maaf akkana taati maaf duubaa fi kanan naarse bar ilaa duroon dhaggeeffadhu in beekana fakkaata nama gaarisaa ustaaza gaarisaa Ahmad Edem tokko kiristaanummaan jedhamu sarumaa hin jiru yoo ilaaltu beeka viidiyoo isaatu nan qaba ilaaluu dandeessu kiristaanummaan jedhamu tokko hin jiru tokko sobaa ijoollee keenya tokko qabu waan ta'eef egaa isaan waa'ee dhufanii koota dirqama dhanii harka qabanii hin harkisne beektan ijoolleen keenya walitti dhufeenya haaluma garummaa ta'uu malee kun haala amma adeemaa jiru kanaan akkanatti lafa qaqqabe taanan kun baay'ee rakkoo fidaa jechuudha. Asuma irratti kun hingaha biyyallee namni warroon biyya keessa sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiranii ilaalaa jiran jechuudha. Dhuguma wanta lafa jirudha asitti sooshaal miidiyaa kanarratti qofaas miti. Baay'ee jira jara keenya wanta nuti hin beekne lafallee hin jira waan kun egaa inni ilaalla nama rakkoon qabu.